Cuma Qobbo qibaba irratti beeksisanii miti. Irratti hanga amma YouTube irraa birrii meeqa argattee manii fulus maallaqa qarshii hunda meeqa argatte? Sal jaartii ta'e haaree tadhiyoo tana fuutee bareedduudha wajjin isin haa bulchuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في كبجمتو دخينا خن سندا وتشاجد جديد توبي دا في دبليو في جارلا وبريجين جشورا أكسي أما ندور فوتو سايس نيجي لك كسي خالي فوتو سايس نيجي لك كسي غافي بربادن غافر دايس نيجي غافي سنرتي ورير ماتن هدو تجرا ورين ماتن لين فيديو خنا خيستي أركتان جشورا خولي غافة شوتي سنس deebii keessan as keessatti hundi isaatu isiniif deebi'a waan isin gaafatanis karma yaadimaan barree jirra waan ta'eef asumaan faana turaa isinin jenna firoomsaa salaam ji'ini akkasitti gama sagantaa keenya dabarraa isinin jenna hordoftoota keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel keenya bagani dhuftan bagani nuudin isinin jenna. Tole gaagaa fi deebii keessan akkuma agarree comment jalatti agarree jirra isiniif deebisuudhaaf qophiidha hamma dandeenyurraa isin deebisna. أنا هو قاعد في فيديو خناتي هذا برون أفير خنيا هم تمر فيديو خناتي فانا تران أفير خنيا. أوكي قافي خيسن ورطن والففكاتا قافتن إرّا دبراتي أكمل در قافتن إرّا دبراتي شورا أكانوا رلا لسنين جنة قافي هن قافتمين لما إرّا ديبون وأنا جرّف تكمتكسني ديبفنا أما رماتي نفانا تران أفير خنيا. Gama sagantaa dabarraamaan tana eenyurraa eegalla gaafiin keenya Faatimaarraa eegalla tokkoffaa irratti bira kunnee jirra lammaffaan ati erga biyya galte maali hojiin kee siin jette sadaffaa irratti jadiid fi ati obboleeyyanii dhugumatti immoo maqaan abbaa keessanii illeen wal fakkaata tanuma gaafiin kiyyaatti. تكفى في لما فانا ديفيس تكفان أديرجع بيجلتي وجينكي مالي أنا كم كم وجينكي يا وجين براتي سكوم جرتوتي قالوا خلينا نوجد ترى يوتيوبا أما سمو إرجانجلي يوتيوب مخانتي ديبو لا في هذا كبا أما خنو بليس إتقافي لما ده أمو جديد أنا في بليس رجعتي كان عندنا وانا سنتين مني في الليل يفهم سنجا بتشاس مانجا أو بليس خيا خدوجا كتير سني في بيت إنجرا خنا قافي لمان دي بشيء إنجرا فوجد أمو وجد أف يوتيوب عند لك جرا. أوكي قافين كسي ديبي جرا فاطمة تيوبي فاطمة تيدا مكان كه. أوكي حسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بوني توب تقفرت قافين سي إيسا بدي سنجتي لما فارتي سي دي بيجرا تكفى ما ديبس اوكي اي سبب دي خنجو اني وقاتك كمان يدا سودربيان تري اتشبو دي جيزين غلوفتيكو حاجه دا في دموتا وي تكتمر رافين حاجه مانتنا خن تري اتمانغا جما براتينيس ترتي هيغا مالكتي اسنيسني بيتن جيتين يادك ابدي كوا أنا فوق أولني قدّانا مونا ترسيسي دلقا دا بيخنا كيسا نمني يوتيوب وجتو وان والبرين جريني الدادة جرى نموتو سنو مافو نمني هنون جنو أنقا ولدو فيه وان دا عالم الجيفتو أكسيقا واني تريف خناش ننجا أوكي قافين كي سي دي بي اجرى قافين نمتي أنو محمد أحمد أوفيس الجا تقفى فرومسان hangam baratte lammaffaan firoomsaan eessatti dhalatte sadaffaan firoomsaan fuudhee moo hin fuune yoo fuudhe ilmaan ni qabaayi sadaffaa gulama barreessee afraffaa jechuu barbaadeeti jadiid hangam jaalattaa sin jaafraffaa irratti hangaruma gaafiin kiyyaa. Okay Mahmad gaafiin takkafaa maal jetti? Hangam baratte hangam kutaa meeqa? Hangam baradhe amma kutaa sagaliitiin baradhe. akkasuma barnoota quraana islaamaatti illee baradheetiin jira barnoonni kaan immoo ilaanga kilaasii sagaliitti. Okay lammaffaan eessatti dhalatte? Iddoon dhaloota kiyyaa nama hedduutu na gaafatee asumaan akka amma wada nan gaafannee isiniif hin deebisa gaan iddoon ani itti dhaladhe
magaalaa qobboo aanaa dadar iddoon dhaloonni xiyyaa fi Khajabii sachuma qobboo qibaaba irratti beesan sanii miti qobboo magaalaa beekamtu magaalaa gudditti takkaa jira akkasii warreen barree baraa isin jaa magaalaa qobboo achittiin dhaladhee kaniin guddadhee sachuma akkasii ayyee sadaffaa maal fuudhee moo hin fuune bira kun namoo ni deebistaaf gaafii sadaffaa fuudhee moo hin fuune jecha jiruuf kanallee hawaasni Oromoodha parsantaa dhibbarraa parsantaa 50 ni beekan jeetiin amana kanaafuu gawaa'ee kana akka itti jiru abbaatu beekaa itti Oromoo waan ta'eef jecha waa'ee kana silaa qulqulleeffadhee bal'inaan walitti deebinee bareedaadha ture. Ayyee bira kunna waa'een gama fuudhaa fi heerumaa kana bira kunna sadaffaa afuraffaa jechuudha jadiid hangam jaalattaa? An jadiid gaa namni hundinuu obboleessii fi hanga jaalatu ni beekanii hedduun jaaladha hedduun kabajaa hedduun bakka guddaa takkaan safadha. Akkasuma gaa jaalalti obboleessaa eessatti akka nama dhaabbattu ni beekanii kanaafuu hedduun jaaladha walumaa galatti. Okay gaafii Mahammad deebi'ee fi jira. Mahammad Ahmad Offisaal si deebi'ee jira. Nur Records gaafii tokko fardatti dhalataa isaati si deebi'ee jira. Amma eessa jirtaa siin jee hanga amma sadaffaa irratti hanga amma YouTube irraa birrii meeqa argatte eessa afuraffaa irratti eessa jiraachuu barbaadda fuulduraa fi siin jee. Ani bikkina jiraachuu barbaadu Kanadaa. Durarraa nuuf himi lammaffaarraa eessa jirtaa yeroo ammaa tana keessatti eessa jirtaa? Eenyuni? Nur Recorder. Nur ani amma bikkina jiru amma viidiyoo kana kan sirraa waraabaa jiru dirreedha. Garuu bikkina jiraachuu barbaadu fuula duraaf Kanadaa. Kanaafuu gaa biyya keessa jiraachuu fedhiin qabdu jettanii natti naadina. Maaliif jennaan ani bikkinan hawwaa turees bikkinan hawwuu jiraachuu barbaadus Kanadaa waan ta'eef. Kanaafuu namni naa wajjin jiraachuu feetanis Kanadaa waan wajjin jiraatanii isin fudheetiin isin wajjin deema inshallah du'aa godhaa. sadaffaa atmala laduna sadaffaan deebisan afrafa kotti Kanadaa tanarraa gattaa jiru dadhabeetiin jedhe. Sadaffaa irratti hanga amma YouTube irraa birrii meeqa argattee manii fuluus maallaqa qarshii hunda meeqa argatte? Kalaama dhugaa sana yoonii fi dhugaa inni mute kuno dashboardiin kenna bira jira fuudheetiin garsiisa ummat. Jechuun beektaa Oromolleen umrii fi mindaa naman gaafatan jettee. Ati laal yoo irraa irristellee qashuma takka irreessi qashi takka fa'aa kudhan fa'aa yoo dabaltees. Okay, emi eegeettan gaa kanaafuu gaafiin namaa takka seera qabdu waan ta'eef ni deebisnaa fi ani YouTube kaniin jalqabee bara 2020 amata 3 jechuun kan eegalee amma. Kanaafuu sagali. Bara 2019. Bara 2019 eegalee garuu maallaqa irraa fudhachuu. Maallaqa irraa fudhachuu diidamii. Damii kanaafuu gaa nagaafadhaa. Angaarraan tanaatti maallaqa qarshii 20 irraa fudheetiin jira doolaarra. Hemulleen feene dhugaa dubbachuudhaan nu beekani. Kanaafuu wanne kana hedduu sammuu nama jeeqa. Ati hangas inshallah fuula duraaf ammoo maallaqa doolaara qofaa miti maallaqni baraachis hedduu jira dhufu jira gizeen dhufe isin akkannaa akkanatti barcaa waa hunda irraa gootanii maaliyoo kuma diidamii sirfachiise illee. Idaa gaafa maneedhaa teessu san hunda nyaachuu jirtu teessee kanaan duwwalle yoo meena dhiisee akkasi gaardotota kiyya dhumatee gaafin. Okay, kan nyaata bara kharbise keessa khaafe khaafe hojii nyaanna kiyya silaa fixeetiin dhufeen. Nabshiran gaafi hojii nyaanna. Me okay maaltu hafi. Okay gaafiin sadaffaa afuraffaa tareef deebisan eessa jiraachuu barbaadda Kanadaa jee jira waan kanaaf Kanadaa jarjara. Hin beeku rabbi si hagee sudheetu silaa sanuma fuuta malee eenyu fuutaa miti. Okay. Akkasi Riyad Yusuf dabarree jirra. Riyad Yusuf Offisaal jaartii ta'e haaree tadhiyoo tana fuutee bareedduudha wajjin isin haa bulchuu. Hai yoo fuutee wati haa beekanama callisa dhugaa fuudhee jira. Wallahi warri beektan afamattiin haa barreessa. Marabbi isa namni beektan haa barreessa yoo fuutee haaree bareedduudha wajjin si haa bulchuu. Awa haaree duruu fuutee ammaan. Okay, namni ammaan tana wallee habarra beeku guddaadha jechuudha. Oromoon ati anarra nan beektaa naatiif beekaa miti saayiba kiyya qaali. Kanaafuu gaa ani ammaan dura
qalbiin tiyya gama fuudhaatis nan jirtu fuudhaafis hawwiin qabu wanni nan hawwaa jiru ni beektan Kanadaa inshallah biiznillah achi faamilee jira amma barta sinjaan san alaal wajjisnaa bulchu jeen aamin jiid mafraddu no wallahi wallahi mumkin fuuldura kee farka kana namni khullaan waan namni fadhiyo beeku danda'u mu fakkeenyaaf mana ma farku malee no no okay akasi gaafi na gana akasi no waan inni raawwati yotan kuni khasaaraa keessa singal chaanalle kanaafu ani fuula duraafillee taanaan biiznillah gaafaan biyyan jiru kana keessa tarkaanfii takkarraa kara lamaatti lamarraa sadii gizeen dabre fuudhaafii ni fin tattaafadhee laakiin amma rakkisaadha okay ayya diddee salaama sen dandeenyuti dhala meeqa hay obsa diino dhala meeqa wajjin raftee beeytaa ati jaartii tee malee siin jaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال don't care مال أفان رموت دبتون مقاني لو أنا كنا مال أسمت بلسو خيتي في الدو قد تكلي هم سنجا مالي فوانتيف همي في من الرا نما كنا سنجا أنا إفما كارين دبسينو لا ميكا وجرفتي بيتا أتياتي أوكي أبصر خير جالتهمي قافين أبدا في وريدة جتة مدبين أتي أكيد غيرتي قافي ديتي نقافتي قارو قافين أورمو أكا أورمو تيجوا أكا عادة تسلالي أكا منت تسلالي قافين سفو وان كباتي وان إفكي سفرنا بريد دوجة وان ديبسو ليلا في اللي نمجاو وان تنكانيوني وان تنكان فني وكا وان تسمو وان كسيتي مالي قافي شو كون قافي متي خنا متى غير قافدو مالي أنا متي خنا فوقا أن قافي خنا إنه ما نادي بسنجا أنا لما رموتي لما عبد الله عبد الماني لما سافوك أبو درا خدين جرا قال أوكي سنبرا كنا جرا هرار توب بارسنتي ربا ما كم ما ساتو كسي أوكي فيرو بيجعله همر كله دلقو جرامو مال السوشيال ميديا را بدي إرجع بيجعلتي هذا منا كتيو أركني بايه يعني نفيدي عمر كله ده ما كان سا عمر كله جماع عمر كله دلقو جرتاي سندي جماع ده عمر كله إنبي يعني جماع سنين دلقا نمني عمر كله جتني برنسا كنا إنبي نه كوي عمر كله ما جتنا ما عمر كله جو كنا إنبي نفاجرة عمر كله مكاجماتي مكاجما مكاجما كهرجت تكفارة شورا خانن كذي ونده خيسر ما المتولين فينا أكسي دلقو جرتا ما لين دلقو جرا جماعه جماعة دلقو تنجرو قرو دلقو في سماتي مثل جماعة كينيا ميسا كينيا جماعة كينيا أكورناتي ما جماعة كابيني كينيا ليجي كينيا لبي واند كينيا خنافو جماعة دلقي سماتي مثل قرو مو دلقو تنجرو وانت كله دلقو تنجرو ما علي جنان أكرمت تاجر أمت تكاي لميتي أكرمت تايتي إتشمر رامال لك أسر جيرانجا جيجي أنت قفنا قول الله ما بلي سكنا كواتشون كنو غارو دامي ما كجراتي يا دومان كنا دار أكمل مني هذا تاي يا دا كنا دادي وراجع هونو خلينا نمركنيسه دعاء قد أفي إن شاء الله أكاسي غافين كيسان لوماتي جرا غافي براتيس warrin gaafateenis viidiyoo hin gaafanne irra turee jira egaa poostii goone sila galgalama tokkotti waa hunda gaafatanii fixuu qabdanii garuu gaafii firee tan yeroo ammaatti isa barbaachiftu ta'e isin barbaachiftus yaada baatanii jirtan warri viidiyoo kana ilaalalleen yaada bahee jira waan barbaad gaafattan hundaa'u gaafin keessan isinii deebee jira amma viidiyoo biratti walitti dhufnutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bye